Bacho bilamba la base agarrado na babeto bacho bilamba la base agarrado la ki janna se taba biyya Itoophiyaadha. Kan ala deemu biyya Taji Chawahesa. Fuula duraaf biyya kam dhaquu beekta yoo malee. Laafannataati deemulee yaa darbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa. Yaa jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii Dursaa Orooti yookaan ammoo an Dursaa Amiini. Egarran tana video haarawaa fi haasawa haarawaa isinii qabanneerra takka ammoo gaafii haarawaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Egaa daawwattoota keenya namni isin achitti argitan kun nama haarawaa Tigist Salama ji Tigist Ashuf maqaan keenya kun naan galu. Kanaafuu Maqaa birooti si baasa. Dursituu hin sin jaa. Tolee alas gizeen dursituu sin jee na jala awwaata. Okay. Maal kan keruga? Kibist. Kona di mana malu na biala tidak ada. Dalamnya naga hadu dah tu kan. Akan naga kiseni naga bis naga asmu akan kinya. Seni anak harada. Harada nama kamera durat sama dia tahu. Ega daud tu kayaknya nama Euro duratif kamera durat dia tahu. Arran tana wanni nuti qabannee isin dhufne kuni gaafii takka kan isin gaafadha. Garuu osoo viidiyoo keenyatti hin tarre like, share, subscribe godhuun dagatina. Koomentii babbareedduu nu barreessaa isiifillee koomentii adda addaa barreessaa fi jajjabeessaa nu faana turaan affeerraa keenya. Waan jaalalaa jarra namaa lakkafee jaalalti ishee seenee na nyaate lafee darbatamee gaatan taree yoo kufee gurgufadhee kan ka'ee citee si tafee. Okay, dursitu gaafin dura inwen anti wain walatti wain tarabbeeti ja esa dalatte biitike esa guddatte Bakkan aladde biyya Itoophiyaadha. Bakkan aladde immoo biyya Taji Chawahesa. Esa guddatte Kana guddadhes achumatti Nah, biyya Taji. okay. Baik beredar. Gaafil lamaffaadha. Okay. Walama sidura kaya. Ya dhiira dheertuu gowwaa yaa dhiira gabaabduu aqlii qabdu. Kan keessaa. Kan gabaabduu. Inta. Bedennaa keeti kun waan nagalchuun fi'ana. Okay. Okay, dursitu gaafin itti aantu fuula duraaf biyya kam dhaquu beekta yoo malee. Biyya Kanada. Kanada. Okay. Maaliif Kanada? Kanadaan yaa biyya barnootaatii biyya dalagaatii. Hundumtuu akka fedhiitti ta'a. Okay, gaafin itti aantu eenyu dinqisiifatta wanni Oromoo keessaa maal jaaniin artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatta? Wow, fantastic. Haacaaluun isaa mee taphaa Haacaaluu tokko keessaa mul'isa. Yalla illee itti si gargaara. Masangama lafan batu talba baca pannatate tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaa pannatate deemulee yaa darbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa. Wow. Okay, gaafiin itti aantu YouTube mo TikTok dalagu fedha. Okay, gaafin itti aantu fuula duraaf maal godhuu barbaada? Kaayyoo godhu. Kaayyoon kun Waaqayyo maqaan akka yaada kiyyatti barbaaddeettee bakka guddaa gahu. Gara booddee yaadnu harmee anaaf jettee biyya Oromoo keessatti rakkachaa jirtu ishee jijjiiruun fedha.
Sanummaan hunduutti yaadaa irra. Oke, gaafa itti aantu amma tokko dhanii booda muuziqni eessaan jira jettee yaadda? Akka yaadatti yoo bakka guddaa nan gaa'edhan yaada kan beeku qofa. Garuu ati yaadni kee akkami? Akkam jechuun bakka kamin jira jettee yaadda wayii? Aywa, yaani amataan kudhaniin booda kanaan godhaa mungkin achiin taa'aa deema keessaa hin bahaa hin heerumaa waan adda addaa ni jiraa mire sanummaa nu ibsine meessa. Egaa ta'u baay'ee inni waliin Relax. yaa bakka waggaa kudhaniin booda akka yaada kiyyatti akkasuma baay'een akka ergama sin jedheen gooteen bakka wanta biyya kanaa biyya biraatti yaada kan qabu. Kanaan immoo Adi aku. bakka mana wanni guddaa wayii irra gahee Oke, Rabbi ada kembali ke si Abu tu na. Adunya kanan rawannya ati jibbi tuasa jimi. main musik nama apa tuh? Nama bagus. Oke, bagus. Nama apa? Nama ta bakka kali tuh soal tuh kunang goda yan nih kok karena goda ini wan gon sana Isu para timuru. Oke, jadi sedapat mo Anton Waras. Oke. Gafin antu mali banno antu la amantana umgi darate datte angana gesi kanatti mudanno si mudatte irrafutu mudde. Mudanno no ko jistu waiting kawaga mutu. Yoom kan maatiin koo suuqa waliin eeganii aadaa koo biraan guddate. Chimboolaati suuqa sana eegamu san dhiiseen waan erga sanaa fudhatee qabu wayii deeme. Yoo naannoo baratti isaan galuu gahee waan baratti galu waan ergame sanaaf ni eegu isaan. Waan Ati ammoo biitti booda. ani raffadheen jira si jalbabu. Nagaafatu bakka waan deebisu wallaalee isaanii keessa qalbii keessatti gurgurtee naa jedhani ani immoo deebisee qalbii keessatti gurguramtee isa raffannee yoomiyyuu Wow, udah bayi robot. Oke. Gafin itti aantu yoo fiizaan kana darra tattanatti yeroo ammaan tanatti sibu deema. Yeroo ammaan tana kan keessatti amma daqiiqa ammaan tana keessatti fiizaan guyyaa biroo ida'amuu hin danda'amu. Fiizaan yeroo ammaan tana keessatti yoo sin dandeenye akkasitti sooltuu qophaa'in kan osoo ittiin qophaa'in achumatti fudhatee kan wayii beekamu. Selama tak ada. Oke. Di Yaman mungkin Yaman egalus ya mereka pasti dia sangat ega bayi kaisa bentuk deh. Garu akka ilaca itu wali Yaman akan gitu ya. Wali Yaman bayi kan bayar maksudnya. Ega Yaman aku. Kesan beban, kesan kalau dia suara. Ayo. Pasti sama. Akan ada banyak orang. Kalau temu akan ada jadi. Insyaallah. Oke.
Gaafiin itti aantu Yemen immoo Itoophiyaatu irra jireenyaaf Jireenyaaf akka kootti galu Itoophiyaadha. Ana kiyyatti immoo Yemen maaliif waan Itoophiyaa dhaqeetti illee ilaalle. Okay, gaafiin itti aantu maal jaalatta addunyaa kanarratti? Ani? Harka kiyyatti yoo naan jette maallaqaan fedha. Maallaqni jiraatee fayyaa dhabuu keessaa baay'eetu jiraatu. Ani waan inni jaalatu keessa fayyaa kutu. Fayyaa kutus fayyaa namni hunda fayyaa qaban jiraachuu wow. Gaafii bareedaadha. Gaafiin itti aantu osoo addunyaa kanarra nam hunda ajjeesi nam tokko faan bisin jaanii namu. Nama ajjeesuun qabu kan ajjeesu. Laa bakka addunyaa kanarra nama fixi garuu nam tokko jiraadhu bisin jaa. Eenyu jira? Eenyu? Gaafiin baay'ee ulfaataadha. Deebisuun sireera. Dirqama. Nama mudurii kanarra jiru malee ajjeesin nama qofaan bifadhaa. Amni Wow, gaafiin itti aantu maal jaa dursituu ati eenyu akka taate nuuf ibsi daawwattoota keenya. Maqaa kee tahee amalli kee akkamii maal jaalattaa maal jibbitaa bakka bas. Ani jechuun maqaan koo Qidist jedhama. Ana immoo dursituun yaanu. Nama dursituu naa baasee jira bilisi kiyya. Ani bakka jechuun waan jaalladhu keessa tokko biyya waan jaalladha. Nama immoo nama tokko masaan jaalladha. Sadaffaa bakka waan hedduudha kan jaallatamu. Kana jedhee ibsuudhaaf hin baay'atu. Dhiibbaa namatti ulfaata. Garuu ana kiyyatti dursaan eenyu jettee ifnaa ibsi yoo naan jette an dursaan tokkoffaa nama kijiba hin ta'e lammaffaa nama bakka nam tokkorraa hin sodaanne sadaffaa nama hin danda'e jira. Baay'ee gaariidha. Nama kana jedhe garuu ati bareedaadha gaafiin keessi beeksaan keessi bareedaadha. Gaafiin itti aantu gootowwan Oromoo keessaa eenyu beeksisa? Egaa gootowwan Oromoo baay'eedha. Ana kiyyatti artistii Albirraadhaan adeemu Galaanaa Gaaromsaa. Garuu beeti Galaanaa Gaaromsaa nama lubbuudhaan jiru. Hacaaluu Hundeessaa waan jee beektaa? Nama lubbuudhaan jiru kana faarsuufillee nama dhibaa, abaaruufillee nama dhibaa jee. Namni seenaa bareedaa qabu xureesseetillee seenaa isaa fokkisuutu malaa jee. Namni ammoo seenaa fokkataa qabu seenaa isaa san qulqulleessee nama seenaa bareedaa qabu ta'uu malaa jee. Garuu baay'ee kun wanni kan keetii nan galchu ana baafee dinqisiifattuu baatte sun rakkina mataa eeguuti. Okay, osoo mootummaa si godhanii Itoophiyaa keessatti maal godhani? Ani osoo mootummaa na godhanii akkana nama rakkate isaan dursa waa tokko gochuu isaan dursa nama rakkate kana bakka waan gaarii sana karaa bakka waa kadhatan kana mana wayii ijaaree dalagaatti kennuu sararraa fuudhuu baay'ee bareeda yaadni keessa asumarraa illee daawwattoota keenya fakkeenya isin nyaataatu namni maallaqa qabdanii dho'ifattan qofa qabaadhaa ni duutan namni duune hin jiru Hacaaluu Hundeessaatu nu du'e. Okay, gaafiin itti aantu nyaata Oromoo keessaa nyaata maaliif ta'e?
Caccabsa. Caccabsa kan nggak dengar. Ini kan bisa. Kawas. Gak pernah gota. Oke. Gaaffiin itti aantu nyaata Arabaa keessaa nyaata maaliif? Nyaata Arabaa keessaa mana kanatti hin qabu garuu. Egaa baay'een danda'amne ammallee nyaanne. Kan Itoophiyaatti nyaachuu hin Okay. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Haasawni keenyallee gaaffiin keenyallee kana fakkaata. Viidiyoon keenya kunoo akkanaati laayikii sheerii godhuun dagatina. Namni immoo chaanaala kiyya Faaruwaa sabskiraayibii godhaa, koomentii nuu barreessaa, dursituullee barreessaa, jajjabeessaadha. Egaa hanga viidiyoo birootiin walitti deebi'uu haasawuu biroo yaa biraankii biroo garuu biraankii kana gootisan sirraa kafala. Hanga biraankii birootiin yaa haasawuu birootiin yaa diraamaa birootiin walitti deebi'uu nagaan nu turaa isin jenna daawwattoota. Wakati ole bulu, abadu beha, wae jirenya